Guyyaan dubartoota addunyaa maarcheetiin akka addunyaa kabajamuu jira. Guyyaa kanatti kabajaaf ulfin dubartootatu leellifama. Baankiin hojii gamtaa Oromiyaa guyyaa dubartoota addunyaa kan kabajaa oole. Sagantaa kan irratti hooggantootii, hojjettootii akkasumallee maamiltootaaf keessummootii akka walitti dhufuun guyyaa dubartoota addunyaa maarcheetii kan kabajuu irratti argaman. Dubartootii hojii keessatti gahee olaanaa akka qabaatan jajjabeessuun carraa walqixaa akka argatan tolchuun hirmaannaa isaanii sadarkaa cufatti cimsuun baankichi karoora isaa ifatti agarsiisee jira. Walitti qabduun boordii baankichaa aadde Maskaram Dabbabee akka jettutti dubartootii hooggansa keessatti hirmaachuu akka danda'an jajjabeessuuf hojjetamuutti akka jiran ibsuun guyyaa dubartoota addunyaa ka'umsiisaa waggaa 115 dura addunyaa irratti dubartooti cunqursa didanii walqixxummaaf walabummaa dhabuu irraa kan ka'e miidhaa isaan erga balaaleffachuun guyyaatti qabsaan ta'uu dubbatti. Guyyaan dubartoota addunyaa ka'umsiisaa waggaa 115 dura addunyaa irratti dubartoonni cunqursaa didanii walqixxummaa fi walabummaa dhabuurraan kan ka'e miidhaa isaan irra ga'u balaaleffachuudhaaf yerootti guyyaatti qabsaanidha. Guyyaa kanarraa kaasee garuu gaaffiin dubartootaa akka addunyaatti sadarkaa adda addaatti dhagahame. Uummanni addunyaa keessattuu dubartoonni addunyaarra jiran ayyaana kana yaadannoodhaaf hin kabaju. Akka biyya keenyaatti waggaa 50ffaa isaatiitu kabajama. Mata dureen kabaja ayyaana kanaas waggaa kan sagalee dubartootaa walqixxummaa fi badhaadhina Itoophiyaatiif mata duree jedhuun kan kabajamu. Akka baankii hojii gamtaatti dubartooti baankii keessa jiran haala adda addaatiin hirmaannaa akka qabaatan tolchuun akkasumallee hooggantooti dubartoota yoo xiqqaatu baankii keessatti persentii 25 akka ta'uuf hojjechaa jiranillee dubbatti. Baankiin biyyoolessaa akkaataa kallattii kenneetiin hooggansi dubartootaa baankii keessatti yoo xiqqaate persentaa 25 keessaa ol ta'uu qaba jedha. Akka baankii keenyatti garuu sarraa baay'ee gadi fagoo jirra. Kana jijjiiruudhaaf istiraatejii yookaan tooftaa waggaa 5 hanga bara 2030tti qopheeffanne keessatti gaggeessummaa dubartootaa sadarkaa 30tti fiduu qabna jennee karoorfannee jirra. Akeeka sana biraan ga'uudhaaf waltajjiiwwan kana fakkaatanis kaka'umsa dubartoota keessatti fiduudhaan dubartoonni gahee isaanii beekanii gama isaaniitiin waan gochuu qaban hojii manaa isaanii akka fudhachuu danda'an carraa itti walii kennamuudha jechaadha ergaan darbaa ture. Ittum dabaluun tajaajila baankii addaa michuu kiyyaa gam diijitaalaatiin kennamuun dubartooti hedduu wabii malee fayyadamoo ta'uu ibsanii jiru. Namoota tajaajila kan fayyadaman harki 80 dubartoota akka ta'anillee dubbatti. Akka dubartootaatti baankiin keenya tajaajila baankii addaa michuu kiyyaa kan jedhamu yookaan immoo michuu akka waliigalaatti jedhamee keessattuu namoota hojii ofii uummatanii hojii hojjechuudhaaf qophii ta'an jajjabeessuudhaaf wabii malee liqii kennamu qopheessee kan uummataaf tajaajila kennaa jirudha. Namoota tajaajila kana irraa fayyadamaa jiran keessaa harki 80 dubartoota ta'uu isaatii jechuudha. Itti gaafatamtuun hariiroo maamiltoota baankichaa kan taate aadde Jaalle Taarikuu dhaabbatichi waggaatti bu'aa argatirraa persentii 1 dubartootaaf bakka tajaajila hawaasummaa hin geenye irratti akka hojjetu beeksifti. Baankiin hojii gamtaa Oromiyaa gahee dubartoota hojjechaa jiru gahee guddaadha kan inni gahee guddaa bahaa jira kan wanti isarraa eegamu akkasumas immoo dhaabbatichi waggaatti bu'aa argatu irraa persentii 1 ol persentii 1 dubartoota irratti hawaasa baruun lafa barnoota hin geenye lafa teekinooloojiin hin geenye lafa gargaarsa adda addaa hin geenye persentii 1 wanta kan argatu irraa gargaarsa addaa gochaa jira jechuudha. Ittum dabaluun dubartooti tajaajila isaan qofaaf ta'an liqii michuu kiyyaa kan argachuuf eeyyam daldalaaf waraqaa eenyummaatiin
bakkum jiranitti tajaajila akka argatan dubbatti. Ulaagaan dubartiin tokko guutuun irra seera jiraatu akkasumas iyyama kan hojjate weedamo business license kan jennu isa qofa qabattee ID see qabattee weedamo waraqaa eenyummaa see qabattee isaanii lafa jirtu teessee biirootu dhufin weedamo baankii biraanchii irratti deemin qofa silkii see qofaatiin aappii kan michuu kiyyaa kan jedhamu appilikeeshiniin jira isa buusuudhaan lafa jirtu jiraattee liqaa kana gaafattee tajaajila argachuu dandeessee jechuudha. Guyyaa dubartoota addunyaa kanatti baankiin hojii gamtaa Oromiyaa ga'een dubartoota hooggansa kalaqaa fi misoom diijitaala keessa qaban guddaa akka mirkaneessanii jiru. Sagantaan kun dubartooti sadarkaa hundatti hirmaachuu akka danda'an carraa walqixaa akka argatan mul'isa.